Dhiiraan baajala olii gad deddeemurra mucattiin kun yoo mana hidhaa seentee dararaa fi rakkoo argite yookiin ni deebiti jedhee malee ani magartuu ajjeesa waan feetan godha hin jenneen ani. Warri magartuun si marare immoo warruma akka magartuu shiroof keessaa qabdanidha jechuu barqooshii sabboontuun kun gadaana nyaattee jechuudha. Maali yoo jettanii daa'ima haamleen ishii cabee jira jechootaa fi arraba isin faazarii ishiitiin jettaniif jechuudha. Isiniin kun akkuma keenya kana gubattanii miira keessa galtanii nama kana arrabsitu malee hinkeen ijoollee adaba qabdanidha, ijoollee nama kabajjanidha. Garuu immoo dubartummaan kun isinii dhagahamee waan haadha sabboontuu kana gabbuutanii waan beektaniif loltanii oriitanii abbaa sabboontuullee arrabsaa turtanii. Dhugaa dubbatuuf abbaan sabboontuu kun akkas hin turre. Waa'ee abdiis warri jettan abdiin wallaahi nagaa guutuu qabaa, rabbiin haa galatu, rabbi maal dadhaba. Wanti takka hamtuun hin jirtu, nu hundi keenya kun uffata jennee jirra. Qufaa bichaatu nu ajjeese malee wanti takka rakkoon takka hin jirtu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota. Asumaanis dhaamsa wayiin qaba. Ijoolleen baay'een koomantii jala gaanii koomantiin na jalaan baatu isiniin jedheera. Irra deddeebi'ellee waan kana dhiifama. Maatiin haa ta'a waliin jedha. Oromoon kun bal'aadha, nuti saba bal'aadha, nuti nama miliyoona meeqaa waliin jennaa miti. Deemaatee osoo namnu isiniin gaafatiin sabiskiraayib godhaa, koomantii barreessaa fi maaliifiyyuu kiyya kunu YouTube xiqqaadha dhugaa isiniin jechuu fi garummaa xiqqoo ka guddatti kana kan naa guddisan ijoollee jalaa dhufan xixiqqoolee kanatu isaantu sabiskiraayib na godheeyyuu asiin na ga'ee isiniin kunillee hundi keessan namuma beeyin abbaa fedhaa ta'u sabiskiraayib godha. Namni kun gabbayee waa nama kadhaturra hojiidha itti hojjetatee itti haa jijjiiramuu isiniin jechuu barbaada. Sabiskiraayib wal godhaa. Nama yaani warra guguddaa kana jala bichaa hin fiigina. Ijoollee xixiqqoo ganaa ol guddatuuf deemtu mana maadaamii keessa dhiphina meeqaan dalagdutu jira. Sheer naa godhi ijoollee hedduu jedha. Aniin kun ijoollee baay'eef sheerinuma godha. Kanaafiyyuu sheeriif maalirra sabiskiraayib godha. Viidiyoo akka dhumaatti ilaalaa fi jajjabeessaa wal jajjabeessaa sin uummata bal'aadha. Namni keenya walitti hin miqqanyaa'ina yaani waliin jibbina. Laala saba biraarraa baradhaa sabni biraa akkatti walii dhaabbatee wal guddisee wal cina dhaabbatu. Nuyin kun eenyu gadi osoo wal taane wallaahi osoo wal jaalanne wal nyaachuu dhiifne abbaa feenee caalla. Garuu nuti akka nama abaarsa qabu ijoolleen keenya hedduun wal nyaanna. Warra qabeenyi qabu, warra sabiskiraayibii guddaa qabu, warra intinii ta'e jala malee hin deemtanii ani in ilaala. YouTube baay'ee jala galee in ilaala. Ijoollee liivii galtu kana jala niin gala. Nin barreessaa fi yeroon qabutti jechuudha. Nu yeroo baay'een qabu yaa ijoollee wajjin biyyaan baatii hojiidha. Kanaafuu gabaabumatti wal jajjabeessaa wal cina dhaabbadhaa. Beluun na caalee jettanii walitti goomachuu toon ta'in ani namni hiriyaan koo tokko na caalee maallaqa hedduu yoo argate baay'ee dasna'edha. Maaliifuu nu lameen wal cina dhabnee agar akka nu yoo tokko argate tokko wal gargaara akkasirra natti tolan akka yaada kiyyaatti. Isinis immoo yaada mataa keessanii waan qabdaniif wal jajjabeessaa ijoollee sabiskiraayibii godhaa wal jabeessaa isin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyyeessinaa qaqqabu jecha. Egaa har'ammoo waan haaraan isinii dhufee jira viidiyoo magartuun gadhiifte irratti. Ijoolleen baay'ees illee mee waa'ee abdii nuu hojjedhu mee maaltu jira wanti haaraan naan jechaa turan dhugaa ijoolleen hedduun naa barreessaa illee turanii karaa keessaa illee koomantiin illee ani yaa akkuma beekamu koomantii keessan deebisuuf qophiidha. Garuu kan waan hin cal jedheef immoo callisuu keessa waa jirti kanumaaf callise malee kabajaa keessan hir'isuuf yookiin immoo isin tuffatuuf miti dhiifama naaf godhaa isin irraa turuuf. Kiyyaa fi isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa waan tokko tokko guggootan gaa callisa keessatti irra bareedaadha. Akka kiyyaatti jechuudha bahanii of dhaadhissuun yookiin of fakkeessuun yookiin akkana godhe jedhanii waan akkasii jechuu hin barbaanne. Yaa ogaa magartuun akkuma isiniif ibsitedha. Guyyaa 12 guyyaa 11 mana miidhaa keessa turte. Kan kana godhe immoo anumadha jechuudha. Maaliifiyyuu yaa magartuu si gorsee si cinaa dhaabbadhee nama kam caalallee dhaabbadhu gadhee gorsee waan dadhabeef ka'aa kiraa mana kiyya dhufanii meeshaan takka nafne manni kiyya nafne kabajaan namaaf hin goone mana kiyya baxabbatanii gaafsan akka dirqama waan natti taateef hiisiseen jechuudha. Inna akka jettutti egaa hidhama ishii kana keessatti waa hedduu akka waan barattee baateeti. Garuu wanti kun agam dhugaadhamee isin egaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya isiniin kun yeroo baay'eellee nu hordoftanii ni argitanii waan haaraa takka ittiin hin jiru jechuudha as keessatti. Hunduu waan isin quba qabdanidha waan haaraan takka hin jiru.
Mee magartuun kun dhugaa baratte moo fakkeessuu dhufte moo ammallee shira biraa yaaddee dhufte isiniin jedha gaaffii kiyya kun isiniif jechuudha. Komantii jala naa kaa isiniin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Jechoota ishiin fayyadamte keessatti xiqqoo wanti naan liqimsamne haati sabkee bar yaani meeshaa ishii jecha malee kan na qabsiifteef abdii kana yaaddee miti. Yaada abdiif jettee miti naan jette akka feete ishiin amma naannessite abdii fana walitti na buusuuf deemti jechuudha. Ansirraa dhimma biraa sin qabu sin beeku nan beektu. Ammallee ani ka jechuu barbaadu wallaahi in arrabsiina namni kun nama rabbuu arrabseera yoo dandeessan du'aa'idhaan cina dhaabbadhaa gargaaraanii yookiin dhugaayyuu jijjiiramtee dhufus ni malti. Garuu kan nama kana shira kana guutuu dalagee waan hedduu balleessee as bahe kana xiqqooshii ni ulfaata amanuun jechuudhaan akka kiyyaatti ananatti ulfaata dhugaa qaaqxii sobaa hin beeku. Egaa yoo dhugaa taate rabbi ammallee karaa qajeelarra si haa ofu jechuu barbaada obboleetti kiyya magartuu. Aniin kun nama kamiifuu hammeenya hin qabu. Kun nama kiyyaa miti nama fedhe haa ta'u ilma namaa kana namummaa isaatiin ni kabaja. Yoommoo nama kabajaallee argattu yoo dandeesse ammallee nama kabajii ofillee kabajii waan namni siin jedhellee dhagaye jechuu barbaada magartuudhaani. Kominti akka takkallee ni jira keessaan jechuudha. Ijoollee wayii nama barreessanii turanii. Namni waan fedhe naan jedhan egaa homaa natti fakkaatu akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu maal si gootee hiisiftee waan fedhes ta'u magartuun kun nama keetii akka isheen achitti haftu fa'a maaliif aga idimeeshii kana guutuu hidhamtu fa'a gochuuf yaalaa turte naan jettanii baga godhe yoo godhesi maaliif iyyuu akka isheen amma jettu kanallee miti ani kan godhe akka adabamtuuf akkatti barattuufi maaliif iyyuu dhiiraan baajala olii gad deddeemurra mucattiin kun yoo mana hidhaa seentee dararaa fi rakkoo argite yookiin ni deebiti jedhee malee ani magartuu ajjeesa waan feetan godha hin jenneen ani beektanii. Innaa magartuu warri magartuun sin marare moo warruma akka magartuu shiroof keessaa qabdanidha jechuu barbaada. Ammani waan biraas miti hammeenya biraas miti akkuma isiniin jedhan magartuu numaa kiyyaa miti namas narraan ajjeefne anis nama ishirraan ajjeefne akka nama tokko immoo abdiin akka isheen afaan bantu kanallee miti dhuguma obboleessa kiyyaa baay'ee jaalladhu baay'ee kabaju. Anaa miti isiniin kunuu jaalala guddaaf kabajaa guddaa qabaattanii abdii jettanii ijoolleen hedduun na cinqaa turtanii. Akkuma isiniin jedhe abdiin amma nagaa fayyaa isaatti jira dhugaa. Alhamdulillah fayyaa guutuu qaba jechuudha rabbiin isa cina dhaabbate waan isin naan jechaa turtan komantii keessan hunda laalee gochaafii ture. Ani immoo gochaan namaa godhees yookiin gochaan godhees baay'ee haasa'uun dirqama kiyyaa miti isiniin jechuu barbaada. Egaa akkuma jedhamu magartuun hidhamtee adabamtee baatee inshaallah biiznillah waan dabarsite kana guutuuqa waan gochaa turte guutuu ishiinuu akka barumsaatti isin barsiifti jedhee abdii qabaa. Amma maal jechuu barbaade in arrabsiinaanii mee ittuma haadhiif nu isiniin jechuu barbaada. Asumaanillee immoo waa'ee haadha keenya kana haadha sabboontuu kana xiqqoonuma nama dhagahamaa nama aarsaa dhiifamallee yaa ajandaa kana haasa'uun dhufne jiddumaan keessa buufatu fedheenii viidiyoo isaanii gadhiisan sana gadhumaa laalee ture. Xiqqoo ishii sabboontuun kun garaana nyaattee jechuudha. Maali yoo jettanii daa'ima haamlee ishii cabee jira jechootaa fi arraba isin faazarii ishiitiin jettaniif jechuudha. Isiniin kun akkuma keenya kana gubattanii miira keessa galtanii nama kana arrabsitu malee hinkeen ijoollee adaba qabdanidha ijoollee nama kabajanidha. Garuu immoo dubartummaan kun isinii dhagahamee waan haadha sabboontuu kana gabbuutanii waan beektaniif loltanii oriitanii abbaa sabboontuullee arrabsaa turtanii. Dhugaa dubbatuuf abbaan sabboontuu kun akkas hin turre. Ani gaa abbaa sabboontuullee dhibbaan beeka jedhee yoon irraallee haasa'uu baate akka haasa'amutti nama ijoollee isaatii waan haarsaa guddaa kaffalu ture jedhan gaafa dura asii Suudii deemanii hin qabamin jechuudha nama gaariidha. Yaani suuta hin jiraa miti abbaa sabkee barfaallee ni gaafadha warra gandaati isaanii yaani wal beekan sirriitti gaafa duraallee osoo aniif abbaa sabkee baruu walitti hin dabalamin naannoo tokko keessa turanii jechuudha. Egaa keeruma isaanii dhagaa turre. Mee in arrabsiinaa isaaniifillee du'aa'ee godhaa fi wanti heman kana keessa deemamu hundi isin jibbisiisa dhugaa dubbatuudhaa fi kana jedhamee waan himamu miti. Ani uummanni keenya kun waan akka ta'e hin beeku. Yaani namni keenya biyyatti wal gargaaraa, wal jaalataa, wal cina dhaabbataa, kaasii immoo wal balleessuu, wal baxabbatu
akkuma argitan kana billaa waliif fiiguu jireenya namaa diiguu jireenya walii diiguu dhirsa waliif irraa fudhatu niitii walirraa fudhatu bakka istaayiliin akkasii as keessatti hedduu babal'ataa jira. Kaameeraa afootti ka argitaniin ala waa hedduutu jira jechuudha magaalaa kana keessa. Rabbiin igaamee nagaa haa buusu jedhaati akka amantaa keessanii namni martuu du'aama godhaa malee wallahi nama arrabsuun kunu xiqqooshi nama dogoggorsiisuu ta'a. Hundi keenya miira keessa yoo galle waan jennu beeknu waan fayyadamnu beeknu. Kanaafiyyuu abbaa sabboontuudhaaf du'aa godhaafi jaallatee miti kun namticha waa godhanii yookiin waatti godhanii yookiin waatu jira bicha namni walii galee yoo jiraate rakkoodha. Akkuma beekamu ati sabboontummoo nama mana keessan dhabdu miskiina kana jetti kaan jetti waliif funaantee nama mana qabdi akkuma kiyyaa kana jechuudha. Ani garuu dhiisee jira waan akkasii nama kamuun amanu ni sodaadha isiniin jedha. Isiniin kunillee as jalatti hedduu na gorsaa turtanii wallahi hedduu galatoomaa naaf jiraadha. Baay'een isin jaalladha isin kabajaa jechuudha. Maaliifiyyuu anaa yaaddanii jiruu kee jabeeffadhu abbaa manaa kee jabeeffadhu waan namaa keessallee hin seeniini mana namaa sin dhaqiini nama sofitti hin kaleessanii jettanii hedduu ijoolleen baay'een koomantiin illee na gorsaa turtanii keessaan illee ijoolleen hedduun na gorsaa turtanii ijoolleen hedduun illee moo lakkoofsa kiyya na gaafattanii feesbuukaan na dubbisuu dandeessu. Feesbuukni kiyyallee akkuma isiniin jedhe waan koshoo jettanii yoo sarchi gootan na argachuu dandeessu. Gaaffii keessan deebisuuf illee ani qophiidha. Waan isin naan jettan kanallee immoo hojiirra oolchuudhaaf qophiidha. Garuu ka namni kun jedheerra ka rabbii kun hin caalaati. Rabbi gaa bultii kiyya kana keessa seenee inni na gargaaru aniin kun immoo aga danda'e bultii kiyyallee nin kabaja. Ani wanti kun girrigirriin kun guutuun osoo hin dhufin iyyuu namoonni naannoo kana na beeku ta'a. Ishiin nama jaalattu namatti dhiyaattu naan jedhanii. An jibbaaf osoo hin ta'in nama kiyya kana jibbee osoo hin ta'in rakkoo kana argeeni yoo torbee tokko nagaa ta'anii ijoolleen biyya kana keessatti torbee lammataa booksii wal qabanii ji'a yoo tokko wajjin ta'an dhirsa walirraa fudhatanii kana waan sodaadhuuf iyyuu ani baay'ee namatti hin dhiyaadhu. Innaa immoo alhamdulillah abbaa manaallee gijee tokko laga tokko waliin waraaba jedhanii miti abbaan sabkee barillee rabbiin haa galatu. Agas mara nama jala deddeemuu kana waan akkasii kana hin fedhu. Yeroo baay'ee magaalaan ala dalagaan isaallee kanaafiyyuu hamtuun takka gammaa nu bira hin jirtu. Rabbiin immoo aga dulloomne uleen deemnu nu haa godhu nu cina haa jiraatu. Isin kunillee du'aayii sirriitti nuuf godha. Rabbi du'aayii nama dhagahuu ni jira. Keessattuu ijoolleen garaa qabdan yoo jiraattan du'aayii sirriitti naaf godha. Aniin kun immoo akkuma na argitanidha. Ani nama nin kabajaan hin jaaladha. Waan qabuun gammadee jiraadha. Guyyaa tokko ani qabeenya hawwee hin beeku. Nagaa kiyya malee. Rabbii kiyya waan nyaadhee buluu nan dhabsiisin harka nama nan laalchisiin malee ani makiinaa maali waan akkasii hawwii hin qabu isiniin jechuu barbaada. Walumaa galatti ijoolleen naaf dhiphattan kun hundi keessan galatooma isiniin jechuu barbaada. Egaa maaliif kun guutuun ka'ee maaliif kun guutuun haasa'aminaan jechuu maltanii waan kana haasa'eef egaa rabbiin sabbaalii magartuu kana jijjiiree nama hundanii jijjiiree abdii qaba yoo dhugaan jijjiiramteetti ta'e akkuma isiniin jedhe ka yaada keessan komantiin barreessa dhuguma jijjiiratte moo toftaa haaraan as ba'uuf deemti moo balleessiif dhufte moo tolchuuf dhufte mee tasgabbaa'ati isiniin kun hunduu arrabsoon dura mee du'aayii godhaafi. Dhuguma rabbii kana isiniin jedha du'aayii godhaafi. Namni egaa hin jiraa miti gizee tokko wanti nama dogoggorsiisan hedduu jira. Namni kun haadha manaasaa ol ka'ee ka ajjeesu haati manaa abbaa manaa kana ol kaatee ka ajjeeftu kan ijoollee qabanii gudeedan yaani sheexana agartanii godha nama gooti. Wiswaasni ni jirti. Kanaafiyyuu rabbii magartuu yoo dhugaan jijjiire nama magaalaa kana guutuu jijjiire namuu wal jaalatee akka durii sana namni wal cina akka dhaabbatu du'aayii godha isiniin jedha. Wanti magaalaa kanaa gaanii kana hidhee isiniin ibsu isiniin kunuu quba qabdanii ijoolleen na jaalattanis akkana isin na jaalattan rabbi isin haa jaalatu warri na jibbitanis akkana jaalattan rabbi isin haa godhu. Egaa namni baay'een na jibballee jedhee yaadu immoo namni kana jaalata jedhee dhaadatuun isin taatu jaalala keessan isinumti naaf ibsaa isiniin jechuu barbaada. Inna kanuma har'aaf kan inni isinii qabadhee dhufee egaa har'aaf waan inni isinii qabadhee dhufee kanuma fakkaata. Meega waan narraa jibbitanis warra narraa jaallattanis waa hunda asuma jalannaa barreessa.
ani immoo koomantii keessan dubbisuuf qophiidha aga danda'ee jechuudha. Yoon bira tares immoo dhiifama naaf godhaa isiniin jechuu barbaada. Garuu yeroo baay'een hojii godhadhee koomantii namaa kana dubbisee hojii irrallee ni oolchaa irraallee ni baradha. Isiniin kunis immoo narraa hedduu barattu. Egaa akkuma yeroo maraa isiniin jedhu ijoolleen biyya ambaa keessa jirtanii amata dheeraa haadha keessaniif abbaa keessaniif ijoollee keessaniif hedduutu jira jechuudha. Rabbiin isin haa jijjiiru. Of eeggadhaa keessatti ijoolleen bultiin ijaarranne kun bultiin kiyyaa akkamii jettanii laallattanii bitaa fi mirga laallattan malee itti hin galinaan. Keessatti nama maallaqaan isin jaallate ittuma hin galinaa. Maallaqni keessan akkatti isin hojjettanii fiddanii hin beektu. Nu warri keessa jirullee ni beekna. Namni si jaalate namummaa keessi haa jaalatu isin jechuu barbaada. Ijoolleen keenya amma ijoolleen amma xixiqqooleen kun waa osoo addan baafatee waan argan keessa seenanii hedduu miidhamu jechuudha. Dubartiin immoo miidhamuu hin qabdu. Hayyuu taate maallaqa ishii qabattee mana ishii ijaarrattee lafa ishii bitattee naan abbaa fedhetu isinii dhufa jechuudha. Garuu isiniin kun dhiiratti maallaqa kennitanii yoo dhiiratti bittanu faayidaa takkitiin hin jirtu tuffiitti isinii dhufa. Egaa waa hunda keessa Rabbiin haa makamuu yaada muraada keessan isiniif haa guutu. Warra ilmoo sobdhaan Rabbi ilmoos isiniif haa kennuu. Biyya keenya nagaa godheenuma gallaa bakka jirrutti immoo jabaannee wal cina dhaabbatu malee wal cabsuun wal tuffatuun faayidaa takka hin qabu. Wayii dubbii isinii deebaa isa dhugaa dhiifama naaf godhaa. Har'aaf egaa ishuma kana isiniif qabadhee dhufe hordoftootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jechuudha.